biyyaalessaa gaarreen baalee hambaa addunyaa ta'uun dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa biyyoota gamtoomanii yuuniskootti galmaa'e. Murteen kun yaa'ii 45ffaa hambaa addunyaa Saawudii Arabiyaa Riyaaditti adeemsifamaa jiru irratti labsame. Koomishinii Turizimii Oromiyaatti koomishinara ittaanaa kan ta'an obbo Naggaa Wadaajoo yuuniskootti galmaa'uu paarkii gaarreen baaleen akka waajjiraatti gammadu ibsuun inumaayyuu galmeensaa yoo nagahuun qabu ture jedhan. Bakkalatti yeroo waa'een baalee dhiyaate sagalee kennuun yeroo eegalu irraa kaate haala jiru hunduma isaa hordofaa turreerra miira addaa ture nu biratti gammachuun nu keessatti uumame maaliif baaleen waan kanaa ol ta'utu isaaf mala waan ta'eef gammachuu adda ta'etu nutti dhaga'ame very emotional ture akka malee gammanne baay'ee celebrate gonechaadha. Paarkiin gaarreen baalee kun yuuniskoo irratti galmaa'uunsaa maal fayyada bu'aa akkamii buusa? Bu'aa baay'ee hedduu ta'e qaba keessumattuu beekamtii duraanuu ofii isaatiin humna uumama isaatiin qaburraan dabalata beekamtii addunyaa kan inni qabaatu hunda haasachaadha. Paarkiin tokko sadarkaa yuuniskootti galmaa'eera gaafa jedhamuu fi sadarkaa yuuniskootti sun galmaa'in taafee wal qixa miti kan isaan laalaman jechaadha. Baaleen yuuniskootti galmaa'uu dadhabeef sun ta'ini sababa gahaan taaneef sababoota adda addaatiif sun galmaa'in turuyyuu baaleen sadarkaa kanatti galmaa'uu isaatiin biyyaaf yoo ta'e naannoo Oromiyaaf akkasumas Afrikaadhaa irraa darbee yuuniskoodhuma mataa isaatiifuu carraa guddaadha jechaadha. Maaliif paarkii hammana gahu osoo galmeetiin hanga ammaa turamuun isaayyuu baay'ee kan gaabbisu akka ta'e warri UNESCO irraa dhufanis warri International Conservation Union Network ITUN warra iddoo jedhamu irraa warra dhufan illee ilaalanii baay'ee kan dinqisiifatanii fi namoonni si'a tokko baaleetti dhufan nama 3-4 kanaa ol namoonni dhufnee jiru. Nama si'a 15 fa'aa dhufee fa'aa nan beekaa nama. Hambaalee biyya keessa jiran yuuniskootti galmeessuudhaaf adeemsi isaa baay'ee jabaataadha moo maaliif kunneen galmeessuudhaaf rakkisaa kan ta'u danqaansaa maalidha natti himame adeemsa isaa? Yuuniskootti yeroo galmaa'uudhaaf hambaaleen yeroo galmaan ulaagaa mataa isaanii qabu jecha ulaagaa isaan guuttachuu qabantu jiru jechaadha. Ulaagaa guutuudhaan caalatti immoo karaa biyyoonni kan teet paartii jedhama. Teet paartiin yeroo galmeessisu hordoffiin deeggarsi godhamu cimuudha qaba. Keessumattuu gaaffilee gaafatamuuf yoo ta'e qabsoos barbaada. Hordoffiis hin barbaada. Kana kanaatu barbaachisaa ture. Kanaan dura garuu maqaan isaa ka'ee akka inni galmaa'u yaaliin eegalame garuu sababa hordoffii dhabuudhaan xiyyeeffannoo dhabuu isaarraa kan ka'edha. Kan hanga ammaa sun galmaa'inaaf malee baaleen kan galmaa'u qabu amma hin turre jechaadha. Yaa'ii dhaabbatichaa Riyaaditti dilbata kaleessaa adeemsifameen ammoo teessuma lafaa Geedi'oo galmeessuu ifa godheera. Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa teessumni lafaa aadaa Geedi'oo hambaa addunyaa ta'ee yeroo galmaa'u Afrikaaf isa 100ffaa Itoophiyaaf immoo isa 10ffaadha jedheera. Uummanni Geedi'oo uumama tiksuun mala jireenyaa isaaniiti kan jedhu ministeerichi iddoo kaanitti baay'inni uummataa dabaluun qabeenya uumamaa fi naannootti miidhaa geessisa. Geedi'ootti garuu uummatni dabaluun biqiltuu hedduu dhaabuudha jedheera. Aadaan kunuunsa naannoo Geedi'oo hambaa addunyaa jedhamuun uummatichaaf hiika guddaa qaba jechuun mootummaan hambaa addunyaa Alaa Dambacaa fi Aanaa Qwaarit jedhaman keessatti raayyaa ittisa biyyaa fi hidhattoota faannoo gidduutti walitti bu'iinsa gaggeeffameen namootni nagaan ajjeefamuu namootni ta'ii ture ijaan argan BBCtti himaniiru. Aanaalee naannoo Amaaraa kaan keessatti walitti bu'iinsi hammaatee itti fufuu BBC'n odeeffateera. Jiraataan magaalaa Dambacaa namni ta'ee fi maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate tokko walitti bu'iinsa naannicha ture akkasiin ibsa. Sa'aatii tokko dura lolli ture. Amma garuu faannoo wajjin waluma eeggataa jiru malee hin jiru. Humni naannoo baadiyyaadhaa dhufaa jiru jira. Daawwan raayyaatti isaa immoo magaalaa walakkaadha kan jiru. Ergaas qubatanii tureera. Baay'ee rakkisaadha. Sochoon iyyuu hin danda'amu. Waan hunduu cufaadha. Baay'ee nama jibbisiisa. Magaalaa walakkaadha lolli kan adeemsifamaa jiru. Karaa gara Finoota Salaam baasuurra jira. Daawwanis hawaasni magaalaa bahaa gara baadiyyaa deemaa jira. Kaleessa sa'aatii 7 irratti immoo naannoo Bataskaana Mikaa'el magaalaa walakkaa jiru irratti haleellaa dirooniin namoota nagaa irratti raawwatee namoonni 18 lubbuun darbeera. Naannoo sa'aatii 4tti sagaleen dhukaasaa yeroo jabaachaa dhufu manaa baane yeroos shakkaa turre. Boodarra garuu namoonni qe'ee keenya reenfa nama 6 baatanii dhufaa turan isaan keessaa tokko nama 18 lakkaa'eera jedhe. Naannoo sana hidhattoonni faannoo jiru jedhameetu sakatta'amaa turedha kan isaan jedhan. Jiraataan biraa naannoo Qwaarit jedhamu irraa BBC'n dubbise immoo haleellaan diroonii raawwatameera jedha. ከሁለት ሰዓት ተኩል እስከ 5 ሰዓት ተኩል አካባቢ ሄሊኮፕተሯ ነበረች። መጀመሪያ ሄሊኮፕተሯ ነች ነበረች። ከዛ በኋላ ናኖ ሰዓቲ ለማ ወለካ hanga ሰዓቲ ሸኒ ወለካቲ ሄሊኮፕተሪን ናናው turte. ሸኒ ወለካ booda garuu loltuun iddoo qabatee ture. Achi booda iddoo lamatti haleellaa raawwatan. Iddoo tokkorra karaa adeemaadha kan isaan fixan. Hanga kaleessaa lakkoofsi namoota lubbuun darbee 30 gaheera jechaa turan. Iddoo isa tokkorra ammoo iddoo qiyyaafatame waan irra kunneef namni baay'een hin miidhamne. Daggala keessa ture dirooniin haleellaa kan raawwatte. Iddoo miidhaan qaqqabee boodarra deemnee turre. Warreen miidhaan ragee namni dhiyootti argee tokkos haalli ture suukaneessaa akka ta'e nutti hime. Haleellichi iddoo namoonni walitti qabamanitti kan raawwate.
akkuma yeroo darbee finoota salaamitti raawwate sanaa jechuudha. Kan hin hammaanneef baadiyyaa waan ta'eef malee wal fakkaataadha. Lolli kun aanaa Qwaariit ganda Wayizeenyi iddoo Xaxar Maariyaam jedhamudha kan jiru. Ammallee dhukaasni jira. Gaafa fulbaana 5 ammoo buufata fayyaa ijoo kan durii haleelaniiru. አሁንም ተኩስ አለ። መስከረም 5 ደግሞ ጤና ጣቢያ ቋሪት ወረዳ የሚገኝ ዋናውን የድሮውን ጤና ጣቢያ መጥተውታል። gama qaamolee nageenya mootummaan hanga ammaa wanti jedhameen jiru haalli naannoo Amaaraa keessa jiru hammaachaa deemee mootummaan naannichaa mootummaa federaalaa akka gidduu galu gaaffii dhiyeessuun booda magaalawwan humnoota faannoon to'atamanii turan bilisa ta'uu fi walitti bu'iinsi tures haga ta'e tasgabbii waan horate fakkaatullee ammallee sochiin lolaa adeemchaa murtee seeraan alaa humnoonni mootummaa namoota nagaa irratti fudhatan dabalaa dhufu maatiin namoonni jalaa ajjeefamanii fi dhaabbileen mirgaaf quuqaman dubbachaa jiru. Taateen kun jalqaba jaha gayyaatii kaasee godinoota akka Shawaa Lixaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti hammaachuu BBC'n jiraattotarraa odeeffateera. Galaanaa Balaayii gabaasa bal'aa qopheesseera. Dheenyuma kana Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidollootti suuraan dargaggoota 4 to'annoo jala oolfamanii miidiyaa hawaasaa irratti baay'ee qoodamaa ture. Dargaggoota kanneen keessaa tokko ka ta'e Daangaa Dhiinaa harki isaa duubatti hidhamee dhiigni ijarraan dhangala'aa mul'atee ture. Boodarras dargaggoo Daangaa humnoota nageenyaa mootummaan magaalaa Dambidolloo keessatti ajjeefamuu BBC'n miseensa maatiirraa mirkaneeffateera. Miseensi maatii dargaggoo kanaa nageenyaaf jecha maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate yaada BBC'f kenneen gaafa hagayya 31 bara 2023 namoonni 4 aanaan Filloo ganda Suddiirraa qabamanii gara magaalaa Ashii jedhamutti geeffamanii jedha. Daangaan namoota 3 wajjin humnoota nageenyaa mootummaan kan qabame yoo ta'u magaalaa Ashii halkan tokko erga bulchanii booda magaalaa Dambidollootti fudhatanii deeman. Gaafa jimaataa fulbaana 1 Dambidolloo geeffamee torbeedhuma isaatti fulbaana 8 ajjeefamee jedha. Osoo hin ajjeefameen dura Daangaan warra wajjin qabame wajjin waajjira dhaabaa keessatti torban tokkoof hidhamee dararamaa akka turee fi dhumarratti ajjeefamee gatamuu himu miseensi maatii kun. Dargaggoo Daangaan barataa yuunivarsiitii Dirree Dhawaa kan ture yoo ta'u shanee waliin hidhata qabda jedhamee raayyaa ittisaan qabamee akka deeme miseensi maatii kun ni hima. Jiraataan Anfilloo Kabiraan maatiin reeffa erga fuudhanii deemanillee doorsisa meeqatu ture. Reeffi isaallee halkan keessaa sa'aatii 2:00 awwaalame jechuun ibsa. Akkasuma godina Shawaa Bahaa aanaa Dugdaatti wasiilli nama Itoophiyaatti dheerinaan beekamu Nagawoo Jimaa Kagalgaloo Abbushuu jedhamu ji'a gayyaa keessa humnoota mootummaatiin jala ajjeefamuu obboleessi BBC'tti himeera. Taateen dura jeequmsa hojjetu naannoo irratti ta'e inni ilmalee jira. Jeequmsa saniin boodatti yaasaniiti karatti yaasanii erga karatti yaasaniin booda keessisaniiti afaan Amaariffaa beeksisa jedhamanii hin beekne jedhamanii saniin boodatti akkamitti wallaabsu jedhamanii isa immoo keessaa kaasanii rasaasanii tuqsanii. Naannichatti namoonni nagaa biraa humnoota mootummaan ajjeefaman baay'ee ta'uu dubbatu. Godina Shawaa Lixaa aanaa Liiban ganda Haroo Maaramii jedhamuttis maanguddoo Gaaddisaa Nagawoo jedhaman gaafa hagayya 8 bara 2023 manaa fudhatamanii kaampii waraanaa geeffamanii ajjeefamuu maatiin himaniiru. Obbo Gaaddisaan maanguddoo ganna 60 fi jaarsa biyyaati. Humnootni mootummaa dhufanii halkan sa'aatii 11tti itti marsan. Dubartoota 2 qabu. Dubartoota lamaanii fi ijoollee hunda guurratanii deeman. Ijoollee waajjira poolisii geessanii obbo Guddisaa ammoo kaampii raayyaa ittisaa geessan jechuun waan mudate miseensi maatii ni himu. Obbo Guddisaan sababii shanee deeggartuu jedhuun qabamanii kaampii waraanaatti erga geeffamanii booda gaafuma sana rasaasaan rukutamanii ajjeefamuu dubbata miseensi maatii. Rasaasa qofa osoo hin taane saanjaadhaan harka isaanii mirgaarra waraanaman konkolaachisaan reeffasaa akka gatuuf itti himamnaan nama guddaa jaarsa biyyaa akkamittiin gata jedhee buufata fayyaa aanaa Liiban Jaawwiitti geessee sa'aatii 3f akka to'atame odeeffannoo qabatamaan qabaa jedhu. Akka BBC'n mirkaneeffatetti ijoollee obbo Gaaddisaa Nagawoo keessaa tokko miseensa hidhattoota waraana bilisummaa Oromooti. Achuma godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalaa keessa ka jiraatan obbo Machii Nagaasaa ammoo ji'a bilaa keessa ilmi isaanii Qaroo jedhamu humnoota mootummaan jala ajjeefamuu BBC'tti himan. Meeshaan yaaduma malee waan isaan gaasha kan inni baay'ee taa'umaa fi ka'ii san dibee gurguraasaa ammoo ijoolleen bira jiran taa'i isaan jiran akkuma isaan jiretti ajajamanii warra akkasitti ajajame dhaanameetuma bira dabramee kun ijaan immoo taa'i ka'ii san sossoraa tuuti maraan taa'i ka'ii san dibinatti fakkaate isuma sanitti maraan isin teenye maraa rakkoo qabda waan jaarsan maasha akkaniitu marukute. Ji'a adoolessaa keessa aanaa Cobii ganda qoricha Kotichaa keessatti raayyaan ittisaa mana tokko keessaa nama 6 ajjeesuu namoota rasaasaan rukutamanii lubbuun oolan akkasumas maatiif firoonni jalaa ajjeefaman BBC'tti himuun isaanii ni yaadatama. Ajjechaa kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti raawwatamu kana ilaalchisee dhaabbanni Oromo Legacy Leadership and Advocacy Association fuula miidiyaa hawaasaa gubbaatti ji'a adoolessaa keessa qofa namoonni nagaa 29 humnoota mootummaatiin ajjeefamaniiru jechuun ibseera.
Akka gabaasa dhaabbatichaatti namoonni kun godinaalee akka Wallagga Lixaa, Gujii Lixaa, Shawaa Lixaa, Wallagga Ba'aa, Qeellam Wallaggaa, Shawaa Kaabaa fi Shawaa Kibba Lixaa fa'aa keessatti ajjeefaman. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaatti hoogganaa damee Jimmaa Kataan obbo Badhaasaa Lammeessaa sarbama mirgaa fi ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru ilaalchisee gabaasa bal'aa qopheessaa akka jiran BBC'tti himaniiru. Walitti bu'iinsa qaama nageenyaa fi qaamota hidhatanii socho'an gidduutti jiruun sababa godhachuun namoonni qulqullootaan miidhamaniiru kan jedhu kan nu qaqqabee jira. Isa kana immoo almost amma dhimma ragaa walitti qabataa jira jechuudha bal'isnee irratti jechuudhaa fi akkuma beekamu iddoo rakkoon kun jirutti yeroo